السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمال كرم ترى ثوم تقالي نجيني كسن من أنا ترتنا عن كاميرا كاتو كنا بيو يا ربي كي يرسم بس لكن أكد هذه الساعات ما تكوا كافي شتيم كافي هربا كافي شتيم كافي بيا أنا من قافت أنزلنا كذي شينا تيار دفع ما تكوا بالبلي بس ما ذاك دوم بيهم وين جمت كافي شتيم بسم الله أسبوعنا كتاني سنبير كذي سمان هاتو معرفتي تن الجبيسة سنين جدا متكشتي نواصل بربعد إن شاء الله يا كذي كذي ومتكشتي لا إله إلا الله عن كاميرا فوق هذا قد أستغفر الله وأتوب إليه هكذا nama barbadu jira ini bilbilaa fi amma ittiin bilbilaa doktora Argaawaa gaafii deema. Aloo assalaamu alaikum. Hai ana sini bilbila goze unni cufama beeytanii doktor naga jirtanii nageenyi keessan badhaadha. Kadhaan jirtu biyya arabaa tana zeetuma nyaatanii akkasi gaa dhadhaan isin biratti haftee yookaan horii ani argine erga kun amma meeqattiin biyyarraa baay'ee maal jettanii umriin maal jettanii kaama umriiti yaa walakkaa asuman ture badaan buute sirbu jirta ni badaan buute sirbu jirtanii hangaafi isin gaafadha saniif isin bilbili gaafa manama dura jiru jira sabbatee miti ani gaafi isin gaafachuu isin bilbilee bada rakkoo jette ijoolleen jaarsi nagaa alhamdulillah isin nagaa gaafi isin gaafatu deemu akkin je'anii ni beeytanii namni kalee takkaan jiraachuu ni danda'a waan jedhan takka jira akkamii
Hayyee. Kalee takkaan jiraachuun ni danda'amedha. Haa noormaaluma ta'ee kalee takka jiraachuu danda'amu akkam waa isaa. Normaal ta'ee jiraata. Inni dhukkubsatu kalee takka yoo qabaanne waa itti Jechuun akkama dhukkubsata egaa waan inni dalagamaa fi akkatti kalee sana hin jiraattu waan isa dalagatee fi akkamuma jiraata rakkoon qabu. Akka rabbi jiraachuu saba qal'ummaan ta'an sana beeksisni guddee waan hin ta'in malee takkitti natti ibsan anni kalee kan nu deemta. kalee kennuu deemaye. Wallaahi mee? Wallaa. Wallaahi. Eegaa rakkoon qabuu Eenyuuf? namaa kennuu deema. Rakkoo hin qabu naan jee rakkoon qabu laaligaa duruyyeenuu hiriyyaa isaati baasteetiin ayfoonii bitutti jirti. Naan jeeni dirqama kaa immoo dirqama narra kaawwame. Dirqama kan nu deemta? Maali maallaqa ganatti ergu deemta? Gurgurachuufi? Lakkee aan gurgurachisiin feene. Wallaahi miskiin. Baata maarra mette. Intanni galee kalee miliyoona meetisee kanani malee kalee ta'e hin kanne jechuun. Dirqama naan jeen kun arabatu ni feenaa jedhaniin dura nakkoosanin seha. Wallaahi mee? Wallaa. Bira deem akkanaan jiru. Eessan deema gaa gari deemuun jiruun. Hayi. Mucoo anjamaa akka kanaan dagawan. Hayi. Gaa'imee garamittiin deemayi ani takka gara sitti deemutti jiru mannis kaameraadha. Alis kaameraadha karaa gabbayee minnu kun jiru. Eessa deema ani dura na Wallaahi. wallaa gaa Mee wallaa akkanaan jedhee? wallaa. Baatuma anjamaa akkanaati. Hayyaa maal taatan doktore ani isin gaafachuu tana isin waa'ee isin gaafadhaa isin jiree isin barreessee mi duratti. Dhagaye kaleen kan nuun jechuun yoo dandeesse jechuun nama akkam waan ta'e yoo ta'e malee kalee kan ta'e kalee ta'e ati jireenya jiraachuu deemta namni sun kalee barbaade deemee fito malee kaleen namni fito malee ati jireenya keetiif kanaa ijoollee kalee kan ta'e jechuun kaleen takkittiin si'atti beeksisni maarree yoo qaban taate kaleen dalagaa dhaabsisanaan bar namni kutee jechuun. Anis nin kennuun jee dirqamaa hin nu harka jirtaa naan jedhani mallaqa sii kennina yoo feete mallaqa sii kennina yookaan eenyu si bira jiraa naan jedhani gaa akkam fedhan na gochuu danda'u. Akkam fedhan na gochuu danda'u. Eegaa mana isaanii jira wayii firri kiyya bira jira. Nu yaachisni akkanatti. Maka kaawwanni rabbi qadar namaa dabarse uummata akka hin ta'ani akkamiin jeesilaa jiraachuun namaan taate taanaanii dirqama kaa maal irra godhama mallaqa irraa fudheetiin. Yoo si ta'e garuu ati dirqama osoo hin taane du'i malee kalee kan nu bira gaati jechuun yoo kalee kan nu fite kan malee namni biyya jiru maallaqa kan ittiin jiraata. Kan itti maallaqa yerkii. Maaliin goyaare eegaa dirqama eeginaan jedhan egaa mallaqa maatiin kiyyattiin haa oolu. Ati duutallee. Akkamiin goyaare? Akkamiin godhaa gaa marga heetii waan akka niyyamu biroo. Hayi biyyi nama keessa birri mirgan jiru bari doktara biyyi namaa keessa. Wallaahi marga heetii waan akka niyyamu biroo kiyya. Haya akka biyyi kennaa mee bara. Biyya keenya mana namaa keessatti isaan gasi ukkaamsanii waan fedhan si gochuu danda'u mana keessatti. Jechuun gaa Eega. kan ammaan mirga farii kee jira hundaa'ama sun kalee kanniin kannini sun kalee fadii hundaa dirqama waan to'atti jiru to'atti fakkaatu amma. Akka biyya keenya isaa eenyu bilbile yoo bilbile aan fakkeenyaaf osoo waraqaa isaan irraa qabaadhu abbummaa isaan itti gaafatummaan qabu mootummaatti osoo qabu wanna ta'e mootummaa isaan gaafachuu danda'a. Ani immoo waraqaa malee isaan bira dalagaa waan taateef biyyarraa isaan nageessine biyya kana
Kanaafuu nama akkasii jedhamu dandeessaa waan dirqama bisaa jedhamu waan kana yeroo kana. Aya tanama keessa mana guutittiin kaameraa galchanii haxirii irra naannessanii bu'aan bayiga naqabu silkii irraa qabu wannaa miti bara ani aya birankii akkanatti jira doktor wallahi maskina waan akkana kana jechuun jiraachuu dandaati adeemee dira danda'amu haqaleen jiraachuu danda'a garuu namni jiraachuu danda'a garuu jiraachuu dura kalee ta'e kana ta'e ati badii kee namni sochii maarree waa namni jira sochii san yoo dandeessu taateeti murteessitee garuu kan isin hin jiru kanama tokkotti. Kalimanam tokko makanya bi kita takka kana yoo sinjaan bilee namarra takka si hannoo sinjaan kan gaa. Ani bar ni kenna hin jenne ni beektani dirqama inaan jaan. Kanaafuu kan